هون واخد الرئيس بناتي لا لا مير رسالة تم تجا مير رسالة خل لك كويس خيتي متي رقم نخيا كنا عتي في الأمن توتي رقم نخيا كنا نمني على له الرسالة كيف بوتو مير رسالة نيسا جرتي رسالة كيف بوتو رسالة نجيب تليفون ما كنا ستين جاب ساتي تلفون ما نجيب نجيب تو رسالة كيسا مير رسالة بوتو كيسا أي وين حبينو كخيتي مير رسالة ها نمني نجدو على له تليفون مير تليفون كنا كيسا نجلس نمني نجدو على أنا له تليفون كنا رسالة نمني براس بريس كرتمي تليفون ما كنا أكلم نبرة لا ليه أكلم نبرة لا ليه هاي ما نخيا كنتي عبد كلا ليه تفسدني أيوه أنا نبأتي سراي صداقة بومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تابي دعوتو تقينيا أكمل نجاة فيا جرتو سنين جتة نجاة في فيان سنيف هابا يتو بكم جرتنتي ورينا الدنيا رجرتن قوتون نجاة فيان سنتي هاتون سنين جتة أرى مال كبتير تيجون كيسان هنا لمو أرانتنا ونينين كبتير في برانكي أجايباتين كبتير في برانكين تون ينجر كبتة يويتنيس برانكي أمدورا دنيا تو وان نقوته وقبدني دنيا تو برانكي نمني نمو أرانتنا برانكو مثلا ديبي يصير قبلت جودا مناسبتي أكو مقوي سنت أكو مقوي أمدورا سنتين أماس لكن أبدي أبا مناسي أبدي أبا مناسي برا داكودا لكن تتي كمو ديما نيامي جرا دعمان نيامي خنافو achi dhaqeetiin isa biraan jira mana san dhaqeetiin duniyaa hin jirtu gabbaate abdilleen hin jiru mana ijoollee qofaan mana kee jira manni ulaan banaadha ol seeneetiin mana gattaa'ee kaameeraa dhoofadhee duniyaatuu biratti biraankii san irratti dalagee irraa kafalachuu deema kaameeraa kiyya hangaan dhoofadhu nafaana turaadha isiin dhiiroo akkam nagooti isiin tun ni garjarti harka kanaan ni garjarti harka kanaan na tumtimu maal nagootis na hordofaa nafaana turaa hanga dhuma viidiyoo kanatti daawwadhaadhaan isin jaa kunoo kaameeraa kiyya hangaan jabeeffadhu kaameeraa kiyya jabeeffachuu fi amma hangaan kaameeraa kiyya jabeeffadhutti nafaana tura kunoo hordoftootaa fi daawwattoota keenya kaameeraa kiyya asittiin jabeeffadhee jira isiin manan jirtu dhufeetiin manuma san taa'u jira manuma kanaan taa'u jira waan isiin na gootu arraas nafaana turaan hin jiru maaliif akkana goota yoo jettanillee isiin raayeen kafalachuu deema mataa isiin amma dura waan isiin amma dura na goote gartanii arra biraankii kana gaa telefoona hunda na bilbiltaa halkan hunda halkan leelii hunda telefoona na bilbiltaa risaala naa katabda jaartii tiyya birattuu telefoona digana dhaabti maalii ta'ummaan akkanas bilbilaa watu sun jetteeti jaartii hundaa wal lolaa jirraa sababa keessattiin jaanii amma duniyaan dhufu jirti hanga isiin dhuftuu waan dhufee kaameeraa kiyya dhoofadhee waan akkana irratti dalagee daawwattoota keenya isinillee maal wooma isiin nama gootuun irraa falachuu deema yeroo hedduu kana nama gootii isiin wooma kana gaa waan nama gootu isiin nama gootana irratti dalaguu deema nafaana turaa kaameeraa kiyya kunoo kaameeraa kiyyaa sittiin jabeeffadheetiin jira sitti kunoo ahoo gaa mana kana dhufteen nama tumti gaa isiin mana kana qabdi irra muka malawwaatii fi hadiida mana keessaa hunda qabdu hunda okorsaa shoroo hunda nama fidattee na tumti gaa irree daawwattoota kiyyamee anuma faana turaan isin jaa هي نجاح duniyaa akkami nagaa نجاح fayyaadha هي mirkaan akkamiiti نجاح والله nagabaa ما لي سالفة ترى asumaayin dhufeemi ما أنت صح زي كم نبت amma wantanaan ol seenemi وما تدرت hoomatiyyaan dhufe kaaye arraan tana wajji gamaana jeeti abdiin أبدي سامي ما دوب بيو ستيف ترى قاعد عندنا dhufe jeeqaanin eeggaan dhufe inni manaa hin jiru لا نجرو خاني ويا خمسة كيف قال لي أنا قرر لي بكرة كم هو تنسى inni manaa hin jiru hoggaan an dhufu bakka biratti hin qabu qamanumatti hin qamarraan tana jeete qaamni na yaame بين والله حرام قلت أنا قررت إيه سو ترى إيه سيجرا بجرب تاني wajjuma dhufnee warra karaa kana hunda wajjuma dhufnee wallee dukkaana irraa waa bitachuu kana fakkaate inni dukkaana irraa bitachuu أنا سمعت أنا عند لقى الرجال
reefu mana banni dhiisee tuma. Ijoollee mana dhiisee deemu. Ijoollee eenyu sirraa bane? Isaanis sirraa bane? Tulaa ijoollee mateetiin narraa banee bara. Isaan tanqaratanii taa'u ijoollee namni takka irraan banni naan jeen akkam sirraa bane? Ijoolleen ta'e narraa banteetuma na beetii mire saayibaa abdiiti. Yeroo hedduun mana haa dhufaa. Yeroo hedduun abdii bira dhufaa. Kanaafin narraa bante ijoolleen ta'e nama biraa irraan bantu ijoolleen. Irraan banni naan jeen nama tokko walaa qalbii bira dhufuu waan irraan banni naan jeen. Ittiin ta'e biraa yoo kutteeti. Har'aan tana akkas hin jenne bartiniya. Wayin sila abditti hima jeetiin isumaa waan inni walleechumaan karaa biraa kuteen ta'e. Waan namni karaa qabu ni tutture. Waan tana osoo isatti himneen gartee dura sitti himeetiin ammaas deebi'ee isatti himuu godha. Maal? Mijaami? Ati dubbiin nagama kaayi. Waan tana waan sitti hime ni aartaan. Maaligaa natti hin guraanin natti maal silaa maal natti hin fedha? Womaan sitti himu fedha. Isuma tanaa'u isatti hin simachuu fedha. Lakkee isuma tanaa'u. Anaa abditti himachuu fedha? Abditti himachuu fedha isuma tanaa'u. Maal himatirre? Maal na himatte? Sumarratti itti himadha jeetiin gartee wanna jee duraan dhufe inni san dhibaa'e yoo gartee kaatina nimeen faaye. Maal himatte? Waan itti isatti himutane isatti si himadhu sana yoo hayyeegaa maal himatta? Maal onna himattu sun? Hayyeettee loliin kaayidhaan eeggadhu kaanee. Laa siini abdittiin si himachuu dhufe. Na'uu himachuu dhufte isuma sana hojii dhufnette isuma sana maal himatirra deemte? Laqaa dubbiin abbaa biratti toltii mire hama. Abbaa bira taatu inni jiru maal natti himu deemtare? Isuma san kawala gartan san maal himatirra kana himachuu deemtaa bare barnatti himachuu deemtu. Na himachuu deemtaami isuma san gisee harkitee itti himachuu qabdi. Annumaan osoo yoo ati nan himate. Maal silaa onni himate? Maal onni himate? Maali? Siifin hima? Siifin himaan akka manaa hima kaare? Isirrattiin si himamoo? Siifin hima? Maali gaa silaa onni himuu deemtu? Nan himin hin jettu gaa gosa. Maali hin jedhu? Maali waan hin beekuun qabu himtus mire? Uma feeta hima kaa? Nama sodaa qabu jenne? Laal duniyaa wanni ati na godhaa jiru. Maal si godhaa jiru? Ani kun nama gartee fuudhee jaartii qabu, nama ilmaan qabu. Siin fuudhu isaatu? Itti daachuu feete? Silaata biraa na buusiftee hoyyii maa uumu? Itti daachuu feete? Maal zamana kanaa ni fuunetti waan ta'etti atis fuudhu feete? Amma sanii miti. Ati ta'in fuudhee hunda galaa baasuuf deemta. Maal si galaa baasu? Akkatti na galaa baasu ta'in fuudhee akkatti na galaa baasu deemtu. Ati halkallee ilii hunda telefoona dhagee. Halkallee ilii hunda telefoona. Ati na buusisuu dhiisi jaartiin qabu na galaa baasuu deemta. Maaliif yoo kadhattu taate halkallee ilii na bilbilta. Telefoona na bilbilta. Naa jaartii wajjin mana taa'u. Deebitee risaalaan akka taphatte. Maal hirribaa kaatee dhufte moo jaabisa kaleessi wal fakkaate moo hirribaa kaatee dhufte moo tabiraa manaa mana agartee duniyaa si fakkaatte. Maaliif duniyaa dasii? Tamisayyii si barreessee duniyaa si fakkaate moo duniyaa manaa mana garte moo maa irratti akkana jechuu dandeessi? Allakkoofsa kee hin beeku. Anaa si barreesse? Hin beeku allakkoofsa kee. Isaafuu namaa itti barreessu dhabeetiin addunyaa sanarraa suma barreessa. Hoggosan nafta biraati walleete lakkoofsa kee hin beeku. Maa akka if qaaleessite yaa? Lakkoofsa kee hin beeku. Maa akka if qaaleessite? Maaliif hin if qaaleessite? Anaa misayyii si barreessa? Bultitii yana diiguu deemta amma misayyiin akka taphata na bilbilta. Ati maali namarra maali misayyii si barreessa? Ani hin beekne egaa waan. Maali sadarkaan ta'e gamta kan namarra guddoodhaa sitti misayyii barreessa. Tanumaan simachuu dhufee waan na barreessuuf lakkoofsa kana isaan garsiisa. Ati imma dubbii biraatiif deemtaati. Mee hogguu dhibbata akka baniiti garsiisme yoo si barreessee jiraate sana. Risaalaa barreessi duniyaan na barreessii garsiisi. Nama saddaqu agarta. Annamaan misayyiitti barreessu dhabeetiin kan akka kana misayyii barreessa. Misajii barreessa. Amma hirribaa kaate moo? Maaliif hirribaa qaba osoo yaa'in jaan telefoona kana jirti. Telefoona kana kana jirti. Akkamitti duniyaatu misajii na barreessattaa afaan guuttatte. Hin qaanfattu xiqqishallee. Lakkoo. Keessaafu mana kiyya dhufte. Wayin maa dhagee. Aboon marraa osuma nama mee hirribaa kaate. Ish. Aboon risaalaa jira lakkoo. Aboon risaalaa fi jinni mee nagarsiisme. Siin akka tabe. Nagarsiisi risaalaa. Ati waa katabu noo beektaa. Nagarsiisi eenyu awwayin maayii biika keetti nagarsiisee gee risaalaa sana. Risaalaan ta'etu duniyaa. Nagarsiisi risaalaa sana. Telefoona kana keessa. Nagarsiisi. Telefoona kana keessa guutuudha wanni ati. Nagarsiisme. Risaalaa sana nagarsiisi. Isaan garsiisan ni haadhofu. Eenyu. Guddi bata ka garsiisa. Ani nama sodaa qabu. Ani bar qaliilaa bara bishaan duraan qaliilaa ifittiin amantummaa qaba. Nama garsiisin gee silaa kata beewu issi kadhatu seete ni garsiisi katabneeni.
katabde yeroo takkaa yeroo jaarsa kiyyaafuu tamaam haasawaa walii gala malee risaalaan katabneef halkan malee aboonuma raawus akka nama jaarsi bira hin jirretti halkan malee natti hin bilbilu. obboleessan yeroon qabu yoomiin akka keetii kanaaf risaalaa barreessan risaalaa si barreessuu dhiisi afaan kiyyaanuu si hojii dubbachuudhaaf ganama meeqas barbaachisa. Duba Afaanii anaa guutuu. fi fakka tapha. Eenyu Anaa fi fakka tapha. manaa maansi katabaniiti duniyaa si fakkaattee dhufte. Mooleen gatti firaankiin irra dalaytee irraa hin kafaldattee dhufte. Maaliif isan irraa faladha? Sumaan nama dhaggeetuun dhufee warree. Maani mati reessisan. Gaafattumaa waatu siree jira. Maani Wanni maal mati. akkas na gootee hoo? Maani mati. Maani mati. Ani Nini nama madda- sodaa qabu. Nini madda- Ani inni nama sodaa qabu waan hin godhin. inni haa dhufu. Aboonuma raawus kayituma irraa bee. Inni haa dhufu. Kayifataa. Risaaluma tana laala ka risaalaa Mee risaalaan mee. Risaalaa laala. Mee bari yoo hojii telefoona kayitii. Koodii Eenyu irraa hin sodaa qabu waan hin godhin an takka. telefoona kiyya darbitee Fattaala kayifataalummaa dhuftee kayi mana irraa bee. telefoona kiyya darbitee mi? Kayee telefoona Haa misii namni fakkiin adda haa namni laaluuti. Haa Aboo namni laalu maal kayifataa si ibsita? deemu. Barreeffama haa laalu namni. Haja. Duniyaa duniyaa duniyaa. Us kilmaan takka sirraa. Hoppiraankisti godhe piraankisti godhe hoo. Bilsi agarus. Hoppiraankisti godhe. Hoppiraankisti godhe duniyaa. Safaata. Hoppiraanki- Safaata kana isi kai mana kiyyaate. Piraankisti godhe hoo duniyaa. Piraanki mana goota mana kiyyaate. Kunoo. Piraanki goota. Hunoo kaameraa si dhufetti piraankisti godhe piraankiin tigina najjaa daawwattoota hordoftoota kiyya. Hootu ka duniyaa hunoo. Aboo bira. Najjaa kai dubbii. Telefoona kiyyallee bilaan cabsite. Daawwattoota hordoftoota keenya. Daawwattoota hordoftoota keenya duniyaan aarteetu noo telefoona kiyyallee akkana goote. Gartee Ati kami waan akkasii dalayta. awwa piraankii sirraa hin qabaate. Waan akkasii kamitti dalayta. Piraanki sirraa- Miseejinarra barreessu jirte namaaf dhugaadhaa bara. Telefoona kiyya kana akkana. Aanaa jaartii namaatiin miseejii si barreessaa waan akkanaa soo taati. Telefoona kiyya akkana gootee. Pirankii waan dalaytu rabdeetuma dalayta mish telefoona kanaa miikaniin adda siin cabsisiin daddamee nama. Awwa duniyaa. Siyuu siraa akkasitti adda cabsu. Hottu hunoo Hin kaameraa dhufu. kiyya sittiin Hin dhufu kaameraa kee. Telefoona kiyya akkana Telefoona goote. kee dhaamsa duuti kee sidii. Hordoftoota duniyaa. Duniyaa. Maal? Hottu qaba. Maal fayyada? Hottu qaba yaa naarini qaba. Amma kee mana kiyya beensi. Piraankiin sirratti hojjetee Kai beekaa mana kiyya. Piraankiin siin jee bara. Pirankii fi jinniin beeku kai beeku. Piraankiin siin Kai jee mana bara. Telefoona kiyya cabsitee na cabsuuf hin maal? Siif akkaan telefoona cabsanii adda si cabsa. Aboo piraankiin. Miseejina barreessaa. Ati waan akkasiin qabdu. Maaliif jimni kasii? Ati waan akkasiin qabdu. Hayyee akkamitti duniyaatu tuna jala janaa halkan riba na dhoorka anaan jette anaan sirra barreesse. Ati waan akkasiin qabdu ta'i. Pirankii moo dhugoo himti piraankiin gooletti woomata Piraankiidha. isin jiraati himti. Piraankiidha. Murtisiitiin diigattee inni attee dhufte. Lakki. Hii. Na kee hin jirtu piraankii akkaati nama gootuutiin si godhe. Haa kai beema. Piraankii Kai akkaati kai nama piraankii akkaati nama gootuutiin si godhe. Hordoftoota fi daawwattoota keenya naannoo jaatee jirti hunoo piraankiin tana nafaana tura.